Namu tokko jira. Kennama jechaadha. Kennama sana yoo ati ifamaa caalu gidduutti immoo bilbila fudhannee deebina. Bilbilli nuu bilbila. Hello. Hello. Akkam jirtu? Nagaadha. Eenyu jedhu? Gaadhu Baqqalaa. Kunoo haasofsiisi Hacaaluu. Hacaaluu kam? Nooruu Fiqee fayyaadha. Naguma. Nagaa galata Rabbii. Attam gaarii naguma. Jirra kunoo haadhoo koo jajjabaatta. Jirra galata Rabbii maali qilleensa kanarraan baddee maal televizyiinii irratti sin argine? Kunoo har'a kallattiidhaan wal argaa jirra. Kanumaaf ananis kallattiidhaan si arguu barbaada. Wal argaa maal akkumallee sirba haaraallee akka dabalte moo akkamimee kanaa fi akkaataa jimma kana oggosii ilaalaa jirra. Hayyee. Achi jimma kanatti jimma qofaa miti jimma qofatti dhalachuu miti kan sirba baasuu jette. Kana akkam maali akkaataa kamiin himee bishaan kana dura daakaa turte moo achitti diraagte kunis eegee loonii kanaan barte moo kan biraa immoo ijoollee qabda moo ijoollee hoo qabaattite ijoollee meeqa qabda? Tolee. Abbaa faati kee jiru moo akkamii abbaa faadha kee faana jiraatta moo akkamii kana mee naa ibsi jedheetaniin acuukoo? Fiqaaduu. Hayyee Fiqee kooshi. Galatoomii waan nu bilbilteef gaaffii keessii deebisaa. Kanumatti gaafachuu barbaaddu ulfaadhu Hacaalu. Jiraadhu Fiqee tole. Atis waan nu bilbilteef ulfaadhu. Gooftaa goosh. Deebii kee immoo hordofii nu faana ta'iitii sii deebisa gara booda waan nu bilbilteef galatoomii. Hacaaluu gaaffiin amma ka'e keessaa tokko kan silaa haasofnedha. Tarii guutummaa isaan dhageenye ta'e bishaan daakaa kana eegeema horii qabattee barte moo akkamittiin gaaffiin jedhu jira? Naannoon itti dhaladhe lageen sadiitu jira. Bakka lagdi jirutti immoo daa'imni callisteetuma itti buute. Bishaanuma nu bukkee jiru sanaatiin qabatum kanaan bishaan waan jiruuf barree malee eegee loonii irra rarraane miti kan barre. Akkasumattiin tattaaffii keenyaan barreedha. Gaaffii inni kaase keessaa maatii qabdaa kan jedhu walumaa galatti kanas deebisuu dandeessaa? Abbaa fi haadha koo faana jiraadhoo erguman sirba kana baasee naamboodhaa Finfinneetti galee ijoollee dhalchee hin qabu. Finfinneen jiraachaa jira. Kanaaf kophaa makkee jiraatta? Jaalallee nan qaba. Garuu isheen qabata hojiitiin na bira hin jirtu naannoodhuma dandii jirti naannoo dandii jirti. Kana Finfinneen jiraachaa jira. Baay'ee gaarii deebi'eeraaf jedhee yaada. Gaaffiin ani sii qabu kan biraa maanni muuziqaan wal qabatee siif muuziqaan jechuun maal jechuudha? Jaalallati muuziqaaf qabdu akkamiin ibsama? Hacaaluun akkamittiin ibsa? Mee kana nu kaa'i. Akka dhuunfaatti muuziqaan anaa fi kan na gammachiisus jireenya kootis yeroo ammaa kana muuziqaan anaaf. Garuu akka addunyaatti gaafa laaltu immoo muuziqaaf jireenyi dhala namaa adda bahee waan ilaalamu natti hin fakkaatu. Maaliif muuziqaan bakka hundatti barbaachifti. Akkuma arginutti gammachuu irratti waa hedduu irratti gabaabinumaan kana sii ka'a. Bakka muuziqaan hin jirretti waan adda biraa laallee hin beeknu. Waraanni illee yoo barbaachise waraana duuba muuziqaa jira. Gatii kanaaf muuziqaan akkuma addunyaattuu humna guddaa qabdi jedheetii yaada. Jireenya dhala namaa keessatti muuziqaan hin dhabamudha. Gaddaaf gammachuu keessa. Waan hunda keessa. Kanaaf ija kanaan jechuudha kanatti muuziqaatti seentee hojjechaa jirtu. Muuziqaa kana naa hojjettu deebi'ee amma kan irra caalaatti hin beekamtu sagaleedha. Akkuma sila sii kaase. Sana biraa immoo walaloos hin barreessitaa. Dandeettii yeedaloos qabda. Tarii lamaan sana keessaa isa kamiin irra caalaa dandeessaati? Irra caala allachanuu nan danda'a jechuun barreessuu kanas nan danda'a. Yeedaloo hojjechuus nan danda'a. Irra caala yeedaloo kana hojjechuu hin danda'a. Irra caala. Kan naa dhufus battalatti kan naa dhufu yeedaloodha. Yeedaloo yeroo akkamii fiddamu? Yeroo barbaadamoo teessumatti yaaddeetu moo jireenyuma kee keessatti fidda yeedaloo kanaati yeroo baay'ee?
Yeedaloo kana walaloon natti tollaan yeedaloo dhuumuudhaaf badaas natti hin fudhatu waan ta'een beekun. Muuziqaa irratti yeedaloo innaa uumtuu jechuudha. Ka'umsa kan sii ta'u yeroo tokko tokko hin barreessita. Yeroo tokko tokko yeedaloon jira. Mee kamtu dursa yeroo tokko tokko yeedaloo isaa fiddeet walaloo gaarii irratti barreessitamu walaloo gaarii barreessiteet isarratti yeedaloo immoo itti barbaadda. Walaloon barreessa jalqaba. Walaloon maaliif dirqama mataaf miila qabaachuu qaba beektee. Talamee nu ibsi maal jechuudha? Yaada miira hawaasa bal'aa tokko bakka buutee barreessita waan ta'eef of eeggannoo guddaa barbaachisa. Uummanni kan si jaalatu gaafa miira isaa argatte si jaalata. Gaafa waan isa keessa jiru tokko, waan isa ilaallatu tokko, maajoritii waan ilaallatu tokko gaafa barreessitu gaaf san akka gaariitti si jaalata. Gatii kanaaf jalqaba kanan ilaalu isaa walaloon immoo mata duree qaba. Mata duree sana keessaa otoo hin bahiini miilaaf mataatti hojjettee gaafa xumurtu yaada kee kallattii tokkoon gaafa goolamtu inni ni ulfaata. Walaloo ceesisaa gara ceesisaatti gaafa deemtu yaadachi wal qabachuu qaba gatii ta'ee fi isa ergan hojjedhee booda ceesisaa gara ceesisaatti gaa yaadaloo qaba. Yaadaloon sun immoo walaloo sana mararsiifattee uummata bira akka geessuuf si godha. Riqicha jechaadha yaadaloon. Kanaaf hundeensaa yookaan inni akka bu'uuraatti ilaaltu walaloodha. Walaloodha immoo asirratti walaloo irratti immoo yaadaloon yoo cimaa ta'uu baate waltajjii irratti dubbisuu si wayya walaloosaa. Badaa nama hin hawwatu. Eegaa yaadaloon humna guddaa qaba. Innis barbaachisaadha jechuudha. Jarreen lamaanuu xiyyeeffannoo barbaadu. Amma immoo bilbila tokko arganneerra. Heloo. Heloo, Amaan jedhama. Barsiisaa Amaan Asallaarraa hin bilbilaa jira. Barsiisaa Amaan Asallaarraa. Tole, Amaan kan kee sirriitti nutti dhaga'ama amma. Hacaaluu faana haasa'uu dandeessaa gaaffiis yaadas yoo qabaatte. Haaya, qunnamsiisaa mee. Kunoo. Ati akkam jirtu? Nooruu mootii koo fayyaadha? Fayyaa qabdu. Nagaa galata rabbii. Gaafii tarii ani ogummaa keessan kana irratti maatiin keessanii akka isin falmaa turanidha odeeffannoo kan qabu. Isin barachaa isiniin ogummaa kana akka naannessaa isiniin turtanidha. Kan beeku wanni kun hammami dhugaadha waan jedhu mirkaneeffachuu barbaadeet. Tole, Amaan gaaffiin kee nu gaheera. Inni biraa immoo sirba isa albamii ittiin baafte kana tarii sanyii mamootii jaalatteetu moo akkamidha waan jedhu beekuu barbaade. Tole, Amaan galatoomii waan gaaffii nuuf dhiyeessiteef deebisaa hordofi. Ulfaata. Turtii gaarii Hacaaluu gaaffii amma kee keessaa irra deebinee kan kaasnu tarii ati silaa kaasteettaan hin dhageenye malee waa'ee sanyii mootiitiin wal qabatee akkasumatti akka sirbite malee mudannoo akkanaa akka hin qabne natti himte miti. Kanaaf deebiin ati ammas kennitu kanuma ta'a. Kanuma ta'a. Gaaffii kan biraa keessaa ogummaa muuziqaa kanatti innaa seentu maatiin kee badaa si deeggaraan turre jedhamaa jira. Kun dhugaamoo sobaadha? Abbaan koo hin jaalatu. Akka aadaa Oromoottidha namni sirbu halaleedha. Halalee jechuun egaa ka hiikasaatti sabbeekaa sanyii keenya keessaa hin jiru azmaariin hin jiruudha hin jaallatu. Haati koo hin jaallatti. Haati koo guddattooraa jedhamti. Baay'ee jaallatti sirba. Abbaan koo nama Oromaa ture dhugaadha. Ammas homaa badaa dhimma isaan qabuun. Isuma namni na beekee akkas ta'uuf illee agas mara miti. Abbaan koo baradhee otoon sadarkaa guddaa ga'e. Kana jaallata. Isa kaan immoo kubbaa jaallata. Otoon amman sirbu immoo yoo barumsaan naa ta'uu baate otoon kubbaa taphadheef hin gammada. Kubbaa maali? Kubbaa miilaa? Kubbaa miilaa jaallata. Baay'ee gaariidha sun. Amma seenaa baay'ee kaa'aa jiru keessaa maanni beektaa yeroo tokko tokko ogummaa tokko na barbaadan akkuma yaaddetti akka salphaatti sirka gahuu dhiisuu danda'a. Namni immoo keessa kee hubachuus dhiisuu danda'a. Ilmi isaa tokko amma inuma yaalaaf Jigsaa Hundeessaa jedhama.
isa haalaan jaallatan isaanii kubbaa kana hin ari'a. Omaan jedhu karaa kootiin ta'uu fi baatus karaa sanaa milkaa'uu danda'a. Inni amma wanti asirratti kaasnu tokko maalidha? Yeroo barachaa turte yeroo albamii kee kana baastu haayiskuulii utuma barattutti albamii kee kana uummata biraan geesse. Hacaaluun barataadha jedhama malee namni weellisaadha jedhee yaaduun turre jedhama yeroo sana. Utuma namni badaa quba hin qabne albamii kana baastee jedhama. Dhuguma? Kutaa 12 barachaa ture. Kutaa 12 barachaan ture. Jimaata fa'aa bahee tan wixata deebi'ee galaan botteenaan albama koo hojjedhu namni agas mara hubannoo naa kenne hin jiru mana barumsaattis. Albama koo ji'a 7tti dhume. Ji'a 7 uummata bira ga'e. Gaafuma ba'u gaa namni poostara koo argee ogguun akkasiin jedhu magaala sanatti akkan sirba yaalu numa beeka namni keenya. Naannoo ijoolleen Amboo baay'ee na beeku baay'ee ijoollummaarraa kaasee baay'ee na jaallatu baay'ee na kabaju utuma sirballee hin baasini utuma Hacaaluu ati yoomuma kaaseetta kana baastaa jedhanii ijoolleen Amboo baay'ee na faana dhiibbachaa turan jiran garuu immoo gaafa Rabbi jedhee ta'a badaas nan hojjedhas hin hojjedhus hin jedhu maybe ijoollee muraasa kan baay'ee natti dhiyaatantu beekaa tasa poostarri koo magaalaa Amboo keessaa namni. Yeroo ichi wanneedhu beekame jechuudha badaa. Garuu amma bilbila tokko fudhanneetu mootuu deebinee hin danda'amu. Tole. Hello. Hello. Kam jirtu? Akkam jirtu nagaadha? Nagaadha. Nagaamaa isinitti? Nagaama nagaa. Eenyu jedhu eessaanuu bilbiltu? Galaanaan jedhamaa Finfinneerraa. Galaanaa eenyu? Galaanaa Gaaromsaan jedhama. Galaanaa Gaaromsaa Finfinneedha. Keessummaan keenyaarraa weellisaa Hacaaluu Hundeessaati. Hacaaluu gaafachuu barbaaduun qaba. Ni dandeessa kunoo Hacaaluu faana haasa'i. Hello Ajee. Nooruu galu. Harka fuuna gooftaaf. Harka keetiin buli mootii koo fayyaadha. Nagaadha nagaadha. Baga jiraatte. Gaaffii sadeen tokkotti gaafachuun barbaada. Egaa natti ulfeessiin malee na gaafadhu. Amma dura addunyaa kanarraa namoota lubbuun jiranis ta'ee namoota lubbuun darban eenyu ajaa'ibsiifatta? Itti aansee ati wallisummaadhaan biyya keessa biyya alas iddoo garaagaraa deemtee wallisteetta. Naannoo kamitti waltajjii sirbite yookaan naannoo kamitti sirbite uummatarraa fudhatama gaarii argattee ati miira kee keessa kan baduu hin dandeenye kanatti keessa keessatti yaadattu naannoo kamitti kan sirbite. Itti aansee immoo sirboota kee 12 keessaa sirboota meeqa barreessite warreen barreessite keessaa meeqa kiliippiidhaan hojjettee uummataaf dhiyeessite. Kanumaan si gaafachuu barbaada. Galaanaa Gaaromsaa Finfinneerraa waan nu bilbilteef galatoomi. Galatoomi galoo. Tole. Hacaaluu gaaffii Galaanaan si gaafate keessaa asuma utuu deebisaa deemne gaariidha kan yaadu. Tarii ogummaa kanaanis ta'uu danda'a akkasumatti nama uummataaf hojjete nama cimaa dhattee yaaddu keessaa eenyuun ajaa'ibsiifatta kan jedhu jira. Addunyaarraa jedhe. Namoota lubbuun jiranii fi namoota lubbuudhaan hin jirredha. Addunyaarraa anaaf namoota lubbuun hin jirre keessaa Oromticha Adam Saadoon ajaa'ibsiifadha. Akka seenaan nu lallabdutti Adam Saadoon lola qotee bulaa Baalee Waaqoo guutuun hoogganamu irratti nafxanyoonni waraana isaan irratti banan irratti loowwan isaanii fixaniiru. Isarratti jeneraal Waaqoo guutuun xalayaa Naabir Maddaa Oromoo Tuulamaatti ergaa ture. Kitaaba kanarra jira, kitaaba seenaa tokkorra jira. Adam Saadoof peejii 14 erge. Fuula 14. Yaa fuula 14 ergee Adam Saadoon achi ka'ee gara Oromoo Tuulamaatti
xalayaa naa birmadhaa kana geessuuf otoo deemuu lukkeewwan nafxanyootaan qabama. Gaafa qabamee to'annaa jala oolu battalumatti mana fincaanii nageessaa jedhe. Mana fincaanii nageessaa jedhee fuula 14 waraqaa xalayaa sana nyaatee itti bahee inni garaadhaan nu bahee garaatti nu deebi'eeti waan fiddan fidaa jedheen. Nama kana gaa addunyaa irratti beekamuu baatus anis nama addunyaa irra jiraatu keessaa isa tokko, innis nama addunyaa irra jiran keessaa isa tokko, nama lubbuudhaan hin jirre, nama seenaa kanaan ana ajaa'ibsiifadha. Isarraayis barnoota guddaan argadhe. Maalan argadhe namni waan kaayyeeffate tokkoof waan gochuu qabu akka gochuu qabuun irraa baradhe. Warra lubbuun jiran keessaa Neelsan Maandeellaan ajaa'ibsiifadha. Waa'ee Neelsan Maandeellaa addunyaa irratti nama beekame inni waa'ee mana hidhaa isaan odeessu dhumarratti kanan isa ajaa'ibsiifadhe tokko. Akkuma inni mana hidhaatii baheen waggaa amma sanaa hidhamee akkuma baheen jarreen saba isaa akka hin taane gochaa turan sana haa jiraatanii jiraadhaa jedheen. Garuu inni irraanfannu waan nu gootan jedheen. Namtichi kun egaa waan jarreen saba isaa irratti raawwatte kana namicha beeku erga bahee aangoo qabate waan tudduu erga harka isaa galeen booda jara kan akka fedhe gochuu danda'a ture. Dhiifama goonaafii jedheen. Dhiifama gochuu isaa kanaan baay'een isaa ajaa'ibsiifadha Neelsan Maandeellaa. Inni lubbuudhaan jira. Tole. Yaada ka'e keessaa kan biraa waltajjii sirboota garaagaraa irratti argamtee sirbite keessaa waltajjiin baay'ee sitti tolee hin irraanfanne jiraayyuu gaaffiin jedhus jira. Baay'eedha. Naannoo Oromiyaa hedduu deemeera. Uummanni Oromoo ijum tokkoon na simatee hamileedhaan na jajjabeesseetu mana erga. Garuu dhiyeenyatti godina Gujii deemeen ture. Hoteela tokko eebbisiisuudhaaf deeme. Waan ajaa'ibaa tokkoon argaan hoteela eebbisiisuun deeme gaafa godina Gujii magaalaa Shaakkisoo deemu magaalaa baanii halkan keessa sa'aatii 5 konkolaataa fudhatanii baanii motorsaayikiliidhaan na simatanii halkan keessa sa'aatii 5 Finfinneedha akka yamman achi ga'utti bilbilaan na hordofaa turan eessa geesse ennaan deebi'u immoo galaanaa fe'anii na ergan. Uummata Oromoo Gujii sanaaf baay'ee kabaja guddaan qabaa fi baay'een isaan galateeffadhaa isaaniin irraa